guyyaa tokko haadha kootiin natti hima mucaa obboleessa kiyya isa xiqqaa kanaan dhukkubsata akka malee dhukkubsata rabbii gaditti wanti gabbaranitu jiraate wanti sagadanitu jiraate haadha ture garuu السلام عليكم جنة سلامتا ورا جنتا السلام عليكم جنة سلام ما كنا وفجي سوفا بربادين طريق ربي إيهم أنا أقول حواسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو كان أرجع هدو غرام كون أقوله أي هذا ربي قديتي وانت جبرني توجراتي وانت سجدني في توجراتي هذا تري قالوا وانت ربي قديت تجبرموف وانت ربي قديت سجدموف وان انجرب ملي فيديو كان راتي إذا أنا أقول أواسني جال ديمتي هذا كتو سينا كينيا تكتو هذا كو ولين كان فكر سينا ويتي آتيكو ربين ilmoo sadii afur isaaniif kenne tokko jalaa duute tokko hangafa keenyan haadha ijoollee meeqaadha isheenii kiristaana yeroo kiristaanummaa daanaati ko obboleessa kiyya xiqqaa tokko kan ana waliin as keessa jirutu jira in dhukkubsata yeroo hedduu haati keenya nutti rakkatanii qoraan duddatti unuun qoleetti baatanii nu guddisan guyyaa tokko haadha kootiin natti hima mucaa obboleessa kiyya isa xiqqaa kanaan dhukkubsata akka malee dhukkubsata isaan haati keenya qoraan duddatti baatanii unuun qoleetti baatanii kan isaan nu guddisanii mana namaa jala bulanii nu guddisanii guyyaa wayii obboleessi koo kun ni xiqqaan dhukkubsata akka malee mucaa kee kana shintibeetii buusii jette dubartiin tokko irrallee hin jirti rabbiin umurii ishee dheeressu du'aa kadhannaa fi rabbiin fayyaanfatanii jira rabbi dubartii sana rabbi fayyaatiin isheen fatanii fayyaa guutuu rabbaa kennuufi haati koo garuu dhala kootti kadhadheen guddisa malee tirakkadheetti beela'eetti waa meeqa ta'een guddisa malee dhala koo shintibeetiin buusuu jedhan haadha ammaatu maal jedhe yookaan dhala nama kanan namaaf kenna malee yookaan ofin ajjeeseen namaaf kenna agartanii ilmoon koo haa jiraattoni dhala koon ajjeeseen jettu ati rabbiin haati kun yoo viidiyoo koo akka carraa agarte rabbiin nuuf dabarse abshir sii dabarsa ilmoon kee kun ijoolleen kee kun bakka gaarii sii gahaniinaan qananiitee alhamdulillah jireenya dura jiraannu ramma jireenya gaarii jiraataa jirra haadha keenyallee alhamdulillah jireenya gaarii jiraachifataa jirra qoraan dura baatamu sanarraati mana namaa adeemee lolla'amu sanarraa haati keenya alhamdulillah bilisa ba'aniiru warri peejii kana chaaritii nutis nama jedhu galatooma ulfaadha kabajatu isiniif mala rabbiin waan isin hojjettaniin miindaa isiniif haa kennu itti isin haa badhaasu waan ofii jaallatu rabbi isiniif haa qoodu haadha yeroo jedhamu salphaa isinitti hin fakkaatina haati adda agartanii waan haati kun jettu ani wanti na dhibummoo biyya haati akkasii keessatti rakkattuu keessatti waraanni keessatti baay'ata sababa goolama siyaasaa maaloo warri siyaasaa kun mootummaan biyya bulchus ta'e qaama eenyuun haa ta'u haadha akkasii faati biyya sana keessa jira
yoona kan kun isa kaameraan argedha kan kaameraan hin argin meeqaatama jira rabbuma isin uume isinitti haa ta'u haadha akka saatii nama guddistu kana laalaati adaraa siyaasa wal nyaachuu wal ciruu kana keessaa ba'aati adaraa haadharraa dhalattanii adaraa uumaa waa hunda rabbii tokkicha mootii mootowwanii isa ta'e isinitti haa ta'u adaraa hawaasa kanarraati waraana dhaabaa kanuman jedha galatooma ulfaadha dhiifama guddaa Viidiyoon kun yeroo ammaa kana miidiyaalee arabaa hundarratti haashtaag ta'ee deemara. Explorer ta'ee baay'inaan namni hundi qoodaara namni viidiyoo kana. Waan nama ajaa'ibu gurbaan kun illee amma lubbuun jira. Nama tokkotu shabaabanni haadha qaba mana. Kanayyee warra fuuchuu barbaade warra dhaqee intala argate intalaan maal jedheen عندي لك طلب واحد بس تدين وان برباد نغافة دوغرو وان تكتي كفنا قولين ما نجتين جنان هذا كي ينقى بهاتي كي يشلل تودا ما نتيجة تمتجرتي هاتي كي ينسوچوتو نمتر راديكا نمتر راوانو دا كل ليسا كان كفنا تو كل ليسا راجدين يروم مننجر كفا يرو كان سر ركي سوان جدين أيه مريد دين دي بيت غلطي أباتيم دي أبان غافة دغانو يا هنتلكي يجرينين إرغانا غافة تدرنين وان تو كفو ودوينين yoo addunyaa kanarratti milkaa'ee maqaa abbaa kiyyaa illee ol qabee maqaa kiyya illee ol qabee rabbi biratti illee jannatan argadha booriin fakkeenya ummata Muhammad ta'a jettee yaadda ta'e gurbaa kanatti heerumeen yoo immoo hin danda'u ambooda gahee haadha isaa kaddamuu danda'u xurii haadha isaa dhaqee miicuu danda'u maal dura jinka'u jette ammuma dhiisiraniin yaa abi jetteen maadaama qawlaka haadha ittiin erga jechi kee kana ta'e ana muwaafiq ala haadha sharta ittiin khalas gurbaa kana ana walii gala bakka waa takku rakkoon hin jiru ittiin itti heerumtee hadda intala fuudhee galee kottu jedhee gaafa dhaqee mana tolgaloo gurfaa mana kana keessa kilaasii mana kana keessa jiru keessaa kilaasii ni kanaadhaa urgaan isaa samaya kana keessaa urgaa manni farrashamee dhiqamee dibamee yeroo dhaqu haati kanatti ciifti shililtee ciifti haati immoo balaan isii mudate makiinaa garagaleen haadhaaf abbaa makiinaan garagalaan abbaan du'anii isii nafti gaafatan shililtee qaalitti lafa ol koon dandeessu qaamni irratti laafe jechuudha kana dhaqee mataa haadha isaa dhungatee yaa ammaa kiyya kun haadha manaa kiyyaatii fuudheera jennaan dhaqee isinillee mataa dhungattee maasha Allah baarakallahu lakumaa jettanii rabbi jiruu keessan tolchu jettee bifteenaan wajjin jiraachuu jalqaban gurbaan kun isa misirummaa kanarra jiru haadha kee haffaadhaa akramakumullah haffaadhaa bakka qaama hin beektan bakka ajaan namarraa bahu kana dhaqee itti qayyara akka daa'imaatti qaalittiin mucaa qaalittiin kun hin boosiran yaa rabbi cinqaadhuman si cinqaadhu kana keessaa rabbi na najjeeftu ittiin ilma kiyya kana cinqoonnaan gurbaan yaa immaa kiyya maal taate ettiidhaan bar anaaf raaxaa qalbiiti bar yeroon waan ajaa kana hunda sirraa miicu baran qalbii kiyya daara nagal fataaraa bar jedheen maal na jalaa duutaati umurii dheeraa naa jiraadhu malee jedheen jennaan lakkii ilma kiyya si cinqee wetteen dhaqxee gurbaan qaalittiin kun ajaa'ibdi innoo na fuudhee isa fuudhee manaa qabu kana siidhaan kee kana godhin jedhuun halkan hunda ka'eetuma gaaf tokko irraanfatee hoggaan rafu hoggaan warra ofii wajjin kilaasiin achuma bukkeedha hoggaan rafu halkan fooniin ajaa'awwee dhufe achumaa yaadatee rafiitirraa ka'ee fiigee dhaqee haadha dhaqee irraa baateenaan haati boosi boosi bakka jechuun haati qalbiin jira garuu ofirraa waa tokko gochuu dandeessu shalalteerti boossee ati misiroo kee biratti illee si qaanfachiisee akka kanallee waan akkanaa wanni ajaan akka kanaan mana xireessee jechuun keenyaa yaa haadha kiyya barkun naaf raaxaa qalbiitii barati jireenyi kee jedheeni ka'ee uffata hunda dhaqee irraa miicee qat godhee waan tokko obshir jedheen intalli kun hin ajaa'ibde wallaahi hay maaf na fuuteree jettee na tokkunu akka kana haadha keetiin kam taatu haadha keen kaddamaata maaf na fuutinaan lakkii daqiiqaa tokko tokko yeroo tokko tokkoon bakkee baha sa'aan manaa bahu sana yookaan dawaama kiyyaaf hojiidhaan manaa bahu sana akkasiin rakkanneen malee wallaahi ammana taa'ee rakkadhee ka'ii haadha kiyya naa gargaaritiin hin jedhu awwaadhaa rabbii jedheen an abadan wallaahi hamman jirutti jedheen aanatu haadha kiyya kaddamata hintalli kun argitee ajaa'ibdee hay dhiirum takke kana haadhaatiin qabu duniyaa kanarra jira daa'ibde hay dhiirri haadha amma nu fakkeenyaa birrii qofa erguu waan adda birrii yoo jarri kuma kudhan gaafatan birrii kuma lama sadii erguu waan guddaa seerra miti garuu inni jiru ofii gaddeebee dhaqee ajaa hundarraa miicee kana hunda cinqameena yaa rabbi lakala ajaa'ibuu jalqabde intalli kun jaalalli gurbaa kanaa garaa seenuu jalqabe osoo kanneen ilmoo argatanii ilmoon gaafa dhalatuu fi ilmoo kana geessitee ilmoo kana daa'ima kana geessee kunoo ilmoo argadheera jetteen qaallittiin kun bakkuma ciiftu kanatti dhungattee yaa boo jetteen maal jetteen intalli kun yaa ummaa jetteen hadaraa mucaa kiyya kana akkanni akka gurbaa keetii kana naa ta'u naa gadhu akkanni akka abbaa manaa kiyya kana naa ta'u nama haadhaaf akkana khayrii olu kana naa ta'u yaa rabbi jetteen
kadhattee fi rabbi jiru keessana tolchu jettee hintalli kun ajaa'ibdee namni kun nama miidiyaan kun afaan arabaatiin mucaan guddattee namni kun nama daqiiqaa tokkoon taatee humne yaa subhaanallah maal raahaan akkana maal aqiliin akkana ana akkanan godhaa dandeenya isin akkasin gootanii dandeessanii hundi namaa bar yeroo fageenya tammoo akkana jedhamu bar qallaalii fakkaata bar garuu fa qallaalii miti bar wandichi amrii jabaa hidhaa ciisuu wayya bar nama dandeenyeef haadha kee akka kana shalaltee lamatti ciifte kana eenyu danda'e kana irraa ciisa eenyu danda'e kana godhatu anaaf isiniiti nama tokko birii 500 birii 700 kaffallee fi dubartii magaalaa keessaa tokko kaffallee fi bira keenye dhiqii gadi galchineetuma dhiibne deemna malee namni akkana dhaqee haadha ofii bira taa'uudha garuu na amana milkiin addunyaa akhiraa abbaan fedhe funyaan si haa qabatu abbaan fedhe si wajjin jiraatu si wajjin dhiisu ollaan si haa jibbu garuu ati haadha kee jabeeffadhu haadha kee jabeeffannaan rabbiin haadha keenya illee fayyaa gaarii kennu rabbiin haadha keenya dhukkuba kanarra kaayanu mokkoreeniitiin garuu otoo haadha keenya dhukkuba kanaa jedhanii hin dandeenya laatanii of sakkanaa qabnaa tarii yaa rabbi fayyaa isaanii nu eegi hunda keessa warra haadha qabdan rabbi haadha keessan eegu warra akhiraa sin jalaa deeman immoo rabbiin rahmata isaanii haa godhu mucaan kun amma akkanatti ajaa'ibatee dubbatamaara ammallee waan dhiyootii gurbaallee amma lubbuun jira rabbiin gurbaa sallee umrii dheeressu والله ما تكنا لربنا وقول نموتك كنا إيمان ربنا توكلت ربنا وقول والله نموتك كنا ربنا وقول السلام عليكم